keessa jirra yaa biyyaa dhagaa daraa nuuf dirmadhaa sagalee nuuf ta'a. Yeroo diini qorraa nutti as deebisu oowwatu nu fixa qorri nun teessisu. Yeroo diini oowwaas deeffatu fuula oowwi nun teessisu gubaan nu affeela. Qilleensaan argannu gubee nu affeela. Amma nan jedhamu hammi nama keenya kutaa nam 50 dhibba meeqaan teenya. Lubbuun nama meeqaatu asitti bahaara sammuu nurraa namni sammuu dhaba. Guyyaa nurraa namni lubbuu dhaga. Sagalee nuuf ta'a maal hojjanne daba. Warri sagalee koo kana dhageessanii sagalee nuuf ta'a hamma dandeessaniin rabbii laman taaneen isiniif kakadha. Namni dhumaa jira maaloo nuuf dirmadha. Obboleewwan keessan kan namni dararuuf sagalee nuuf ta'a isin haa mararu. Namni miidiyaa hawaasaa kamuu fayyadamtan sagalee keenya kan akka waliif dhaamtan. Qaamni irraa dhumuun namni ta'e lafee aalima meeqatu as keessatti hafe. Maanguddoo meeqatu asitti salphatee xiqqaa keenya meeqatu guddina hanqate. Argaa nu dhabsiisan halkaniiti guyyaa sagalee nuuf ta'a daraa nuuf iyya. Mirga tokko hin qabnu uleen nu tumani daangaa nutti darbuun ifaan nu gubanii. Dhukkubsataa keenyaaf yoo yaala gaafannu deebii nu dhabsiisan. Dhukkubsataa ciisu gaara baangubsiisan. Kan fedhe haa dhumu kan fedhe haa jiraatu jedhanii inni fayyaa keenya isin ilaallatu. Jedhanii diduudhaan lola nutti kaasan. Fayyaa keenya diduun du'aa keenya baasan. Akkas keessa jirra yaa biyyaa dhagahaa rabbiif namattis nuuf iyyaa sagalee nuuf ta'a. ምንም ባንከበር ባንገባ መሬት አያሳፍረን ሞተናል ማለት በታወቀ ዓመታት ወይ አላሳሰሩን አይናቸውን ጨፍኖ ባይሆን ባስገደሉን ቀንና ሌሊትን ማየት ተጥኖብን ማንም ባልበደልነው ስቃይ ተጭኖብን እያየንበት ነው የዓለምን ስቃይ ድምፃችን ይሰማ ችግራችን ይታይ ከንብየ ጅርተኒ ሲጅርተን ብያን አላ sagalee nuuf ta'a yoo arganne fala kankaantee rakkina isatu itee beeytu nuuf watataha sagalee keenya kana nama dhimmi keenya laallatuun nu gaha. Saudi Arabiyaa mana hidhaa tarii qalqarjiiti bakkirraa dubbannu sagalee nuuf ta'a akka furmaata argannu. Maarree warri wali qabamtanii mana aslii jirtan sagalee keenya kana akka walii firtan. Yeroo waan nun keenyeef asitti dhaabbanna hangasii baanuun hin irraanfatinaa isinitti dhaammanna. Warri nuuf quuqamtan galatoomaa jenna. Galatoomaa. Guys, nama 900 as jirtanii wallahi na dhukkubaaraanii ijoolleen bilbilaan na cinqinaa nama mucaan Abdalleen kuni nama waggaa 10 ol wajjin turre Jibuutii wajjin turre Yaman wajjin turre Suudii wajjin turre nama hiriyaa rakkoof bal'oo wajjin dabarsin. Ani isa hiriyooma amma sagalee isaa dhagaye malee wal quban qabnu sinii galee. Kanaafi ijoollee kaantu kan mucaan sagaleen isaa ijoollee hargeessantu yeroo baay'ee deebi'ee naa bilbilaa ture. Akka carraa mootu laala anillee obboleessa achii qaba. Mucaan kun obboleessa caalaa natti aana. Sinii galee kan mana dubbise Abdallee Baalee kun ijoollee Baaleeti. Namni fira hin qabne hiriyaa hin qabne obboleessa hin qabne Suudiin jiru hundi keessan sheer walii godha. Hundi keessan irra deddeebi'aa sheer walii godha. Obboleewwan keessan kana sagalee taya. Asli. Woo. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam. Injirra maafa kana sagaleen nu keessa jiraaf dubbataa jirra. Obboleessa kiyya yoo obboleessa garaa waliin dhalattan qabaattan rabbii keessan sodaadhaatii nutti hin callisina. Nuuf birmadha guyyama takkaa lama kaalaal sagalee masirraa nu taatanii hin callisina. Rakkoon kenna rakkoo keessanii waa hedduu walitti qabna rabbii keessanii jedhaati. Wallahi waan takka umrii kenna irratti hin argin argaa jirra. Nutti hin callisina nuuf birmadha. Wallahi billahi akka itti jirru nuufi rabbitu walitti beeka. Uffannee